السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين ماس مين اللي قالوا مين لا مين ماس لا لا سكاي لا لا تي وري برجع نبرجع جانبي ما سكاي نعم تيمي سكاي نعم تيمو كم يراهي namni jiru namni mul'atu almost xiqqaa tokko deemne gaggabaabsineetti waan silaa qabu qabu na namni jiru sagalee akka dhagamtu yaaduma kannaadha waan ta'an dabarraa yoo sagalee dhagamne bilaashii dubbachuu taate honna isheen eegalee fuuldura dhagamuu didee sagaleen yoo dhagamte sagalee yoo dhagamte nuyi maadha dhagamu baattus waan takka waan qabu qabu haabneeti keessaa baana yeroo raadiras turu kun ishinuu dadhabaadha akkuma reefu ennetti sababni itti anra kallattiidhaan as gubbaadhaan dhaamsa dabarfachuu barbaanneef aye dua tomi yaman sebabnya gubat dalam sebar festival barneef haasawa gaafi gaafatame deebsa handa fakkaata shali jim makas je waye jimarat taase haasawu ni saasun haasawa kami haasawu saasun keessatti maaltu mul'ata waanju namoota hedduu duraa dubbachuu jira sheekh Ali Jimmaa gaa namuu ni beeytanii sheekh sooshaal miidiyaa gubbattis namni darsii adda addaatti nama beekamu garuu waa'ee jimaarratti wanni dubbate suni waan akkamiin ilaalamu waan jiru waliin ilaalla. Waan san irratti wanni nan arke akkaataan inni jiru sanitti jimaa mootummaan magaalaa keessaa baasee magaalaa qulqulleessee fedhan warri barbaadu deemee baadiyyaatti haa barbaaddatu jalaa deemanii jiyaase uummanni keenya kana gayaa rabbiin karaa isaanii deebi'aa isaan sirreessaa warri immoo uummanni baadaan qabne kan inni jiru sun uummata taateen beeyne uummata magaalaa taateen beeyne ummanni sun fedhan akka fedhan taanii gaarii deemanii barbaaddatanii jee kana jechuun maali waan jiru irratti wanni kun akkaataan itti jaamu kun anamma akkaatuma gartee irratti ilaaluun qaba namni biraa immoo akka biraatti ilaalee waan sanii deebisaa kan danda'a akkaan ilaaluutti takka sheekaliin namni tokko jimaa dhuunfaadhaan namni jimaa fayyadamu ana yoo taate ana akkaataan itti nagorsa yookaan sirreessan karaa ibsa danda'e qaba dargaggoonni yoo jimaa qabee yookaan ammoo namni hedduun haalan taaneen jimaa fayyadaman taate akkaataa isaan sirreessanii jira akkaataan itti deemu sun akkaataa sirreessan immoo akkaataa daranuutti faaganama baasanii waan jiru waliin ilaalla hawaasa waliigalatti qabee uummata ibaadaa hin qabne uummata gartee amantii isaatiif hin qabne akka uummata biraa godhee uummata magaalaa sanii dhiyeessee jechuudha yoo dargaggoonni magaalaa takka magaalaa feetaa taatu lakkoofsaan baay'ee ta'anii hojii kan hin hojjenne taa'anii bakka ta'anii jimaa qofa qaban akkaataan isaan itti gorfamuu qaban akkaataa sheekaliin jeekanaan immoo akkaataa biraati wanni jiru sirrii ilaalamuu qabdi jechuudha. Uummata ibaadaa hin qabne uummata amantii hin qabne jettee guu dubbattu warri duraan amantii qabu gartee akka nama islaamaa tokkotti lubbuu isaa fedhii lubbuu isaa taatu akka inni waan fedhaa taatu jimaa fayyadamu uummata amantii hin qabne jettee waliin gamas kuchiiftamu amantii keessaa gamanatti yaamtee sirreessita. Osoo rabbiinuu gartee gamasitti naman darbin namni silaa sheekaa kan namas deebisuu deemu namas deebisuuf dirqama qabu achi darbuun akkamiin waan jiru irratti uummata guutuu akkas godhuunsan akka kiyyatti sirrii miti kun fudhataman qabuun jaa kabiraati miiraa fi jechoota inni fayyadame kana keessatti uummata amantii hin qabne uummata kana uummatuma amantii qabuutu uummata gurguddaa kitaabatti ka'ee waa'ee jimaadhaatis ta'ee waa'ee fayyadama isaatis dubbachaa jira. Akka inni jiru kanatti warri waan san dubbatus warri gartee jimaa fayyadamus warri hawaasa jimaa fayyadamu keessa jirus
hundi isaaniitu ummata akka biraatti ni ilaalisan keessa jiran jechuudha. Kun dogongora guddaadha qabxii tokko kana. Kabiraa immoo akka nama islaama tokkotti akkaataa itti nama yaadachiisan yookaan immoo bayyanachiisan akka naayii akka inni godhasanitti jechuudha. Baadiyyaatti jimaan deemee jittaa barbaaddatanii bakka jiranitti hoo ummata kamii ummanni ijjiisuun ummata daawaan ittiin barbaachifne ummata gartee islaamummaan isaan bira ga'uudhaaf hin barbaadamne ummata akkam ummata dalama qoodde ummata magaalaa kan inni yaaduuf warra Sheekh Aliifaadhaa fi ummata baadiyyaa kan gartee namni hosii hunda darbu jechuudha. Ummata booyin hin qabne ummata gartee wanti inni fayyadamu san miidhaan san irra hin geenye jechuudha. Yoo dhugaan jimaan ummata dargaggoota irraas ta'ee kutaa hawaasaa hundarra dhiibbaa fidee kutaa hawaasaa hundaaf akkaataa gorsaa ta'utti karaa gorsaa ta'uun qajeelfama karaa sirriitiin jechuudha gorsuuf barbaachisaadha malee karaa saniitti deemuun adeemsisaa guutumaa guutuu sirrii miti jechuudha. Dubartoota akkas godhee wanni sun hundi rakkoo jimaa ta'uu dandeessi ta'uu dandeessi garuu akkaataa inni itti himesan imeejii akkas sirriitii miti jechuudha hawaasa guutuu akkas godhe jee yaade garuu immoo ulamaa'iin waan kana dubbattee kitaaba hedduu barreessitee jirti. Ulamaa'iin maal jettee jenneetis laaluu qabna jechuudha isheenis laaluu qaba jechuudha akkasitti. Sansakkaa silaa daawaadhaa sheekarraa eegamu bakka silaa gartee sheekarraa eenyurraa sheeka dhabne kanaaf komannaa kanaaf dubbanna. Sheenii kadhaan itti nu gorsu yoo nuti badii keessa jiraanne akkanaa miti karaa sirrii akkana deebi'aa jee dura sammuu teenya nu amansiisuu qaba malee loojikaal bifateen jechuudha. Osoo sammuu teenya nu amansiisin arrabaa yoo dhufe namni arrabaan nama amanu hin jiru jechuudha. Amma namni hedduun sheeka arrabsan jee dubbatan nama arrabsallee beeku arrabsamullee qabu sheenii. Sheenis ammoo hawaasa arrabsuun qabu hawaasa xiqqeessuun qabu harantaan hawaasa deemuun qabu. Ummata gartee viidiyoo isaa duraa keessatti waan adda addaa kaasee lammaffaa keessatti waan jee qaba. Yoon an dogoggoree namicha dogoggoree obboleessa keessan kan dogoggoree kana karaan itti isin deebiftan karaa kanaan ni arrabsitanii je'eeti hadiisa tokko faafidate. Hadiisa fidda keessatti nama farshoo dhugee moo kana je'eeti hadiisa namoonni beeytanii akka gartee obboleessa keessaniif sheexaanatiin gargaarinaa jiru himi. Sheekh Alii noo maaliif irra gargaaraaf yoo akkas taate Sheekh Alii irratti appilaayin ta'u jechuun maal isin kun akkuma gartee Sheekh Alii huguu Sheekh Aliin balleessi karaan itti himamu karaa bareedaadhaan akhlaaqaan ta'etti Sheekh Aliilleen hawaasa keessaa dargaggeessaas ta'e kutaan hawaasa tokko warra jimaa fayyadamus ta'e warra jimaa oomishuus ta'e warra jimaa daldalus yoo ta'e yoo balleessan karaa saniin itti himamuu qabu malee hadiisni huguu Sheekh Aliidhaa itti fayyadamnu hoggaa Sheekh Alii namatti himimmoo irraa dhiifu hin jirtu jechuudha. Amantii Islaamaa amantii kanaatiin miti. Guutumatti isarrattis hojii irra oolti jechuudha wanni nama biraatti hojii irra ooltu. Kan sirriitti adda baafannee jirra kabiraa keessi dabree jechuudha Sheekh Aliin keessi dabree tarkaanfii mootummaan fudhate tarkaanfii uummanni keenya ittiin beelee qaranni jimaadhaan baay'ate jee uummanni keenya ittiin beelee kan qaranni jimaa deddeebi'ee fuudhamaa jiraachuu rakkoo tahee mootummaan amanee ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannoleedhaa rakkoo kanaatu qotee bulaan akkam fayyadamne jimaarraa godhe jee dubbate daran hammaachuu qabaa baala baalarra qaratamuu qabaa jee kun guutumaa guutuuf fudhataman qabu. Farra hawaasaati kun farra uummata jimaa oomishuu qofa osoo hin ta'in farra biyyaatillee. Haayyoon biyya tanaa akkasii miti akka inni jiru miti. Fakkeenyaaf barana galii argamte keessaa galii guddaa dhabnee jee mootummaan dubbachaa ture karoora bara dhufuu keessatti doolaara miliyoona 450 immoo akkana karoorfate mootummaan. Akka Sheekh Aliin juutti immoo uummanni kun jimaa sanis buqqaafneef hinnaa'u jee bara waa hedduu haasuu inni bara haasee ni buqqaafnaa'u jee dhiyootana buqqaafnees jee waa hedduu haasee. Kun hundi madaala gartee namni silaa isarraa eegurraa bakka saniin dhabee jechuudha. An nama kitaabaa nama sheekaa kan itti beeku wallaala kiyyan jechuudha. Nama rakkoo hawaasa keessa jirtu maaltu jira rakkoon hawaasa keessa jiru maali sababni isaa hoo maali rakkinni inni fide maali karaan furmaataa hoo maali tooftaan itti deemamu maali jee madaalee adeemsa ittiin deemuu qabu keessatti deemu jeetii yaada. Gubbaadhaa kan itti gaccabsu kun yeroo hedduu onni kanaatun oguu gartee namni nama ol fuudhee baay'oo nafsiyaa nama dhuftee namaan kuttee hin beeku fedhii lubbuudhaa jennee kan dubbannu kun fedhii lubbuu tajimaa qabuu qofaa miti. Tajimaa fayyadamuu qofaa miti. Ta gartee akka feetetti haasa'u daawaas akka feetetti godhu gartee waan dubbatu akka feetetti dubbachuutunis fedhii lubbuutu akkas nama godha. Saniifuu fedhii lubbuu nutillee fedhii lubbuu teenyarraa dhaabbachuu isheenillee fedhii lubbuu isaarraa dhaabbachuu qaba jechuudha. Tun akkaan bareeddu waan kanarratti ammoo mootummaan gaarii godhee magaalaa teenya qulqulleessee akkana kan magaalaa qulqulleessu bishaan masgidaa gayyaa'us magaalatti xuraawaa baasuu danda'a. Akkatatti magaalaa san hin beekne magaalaa san ganaa adda baafannamee magaalaa akkatti xureessisan jechuudha. Jimaan haraami moo halaali waan jiru ilaalcha hadiisaa fi quraanaatiin sheekotiin lafa keessa jirti faayifatti waan irraa namni itti himu jechuudha.
خبراو yoo jimaan halaal ta'es itti fayyadama isaarratti rakkoo jiramoo hawaasa keessa akkaataan hawaasa itti fayyadamu akkamiin fayyadamuu qabaa miidhaa isaa akkamitti hir'isuu dandeenya faayidaa akkamitti guddisuu dandeenya waan jiru nama akka Sheekh Alii irraa akkan eegame jechuudha. Jimaa qofaa miti miidhaan wanni biraa rakkoon dargaggeessi qabu gartee wanni silaa hawaasa keessatti hin barbaachifne ta'uu godhamtu yoo jiraatte jechuudha yoo jimaan akkas ta'es yoo wanni biraa jiraattees karaan itti gartee sirreessuu qaban guutuu kanaa miti jechuudha. Tarkaanfii mootummaa fudhatan deeggaruun lallisuun barana deeggarsi gartee dhaabbilee amantii adda addaatiif madarasaadhaaf masjiidaaf godhamu harargeetti waliin dhabameef sababa jimaan gatii dhabeef jechuudha. Sheekh Aliin duuba hangana akkamitti hubachuu dadhabe jimaa qameetiin baradhee jeesan akkamitti hubachuu dadhabe jimaan nyaannaa hojii isaan qonqoofu nyaatan nuti immoo qonqoo nyaannu uummanni harargee keessaafuu qonqoo nyaatu Sheekh Alii fa'aa warra qonqoodhaa nyaatu duuba qonqoo nyaatan tan akkamitti ammaan tana magaala galanii keek nyaachuu eegalammoo maaliif dhiisanii maaliif akkasitti magaalaa irraa baasan jechuun barbaachisa. Yoo isaan magaalaa galan jimaan jala dhufeetiif jala deebisan moo maal jechuu gaabadiyyaa jiran akkasitti fayyadamaa turanii jechuudha. Waan kana an Sheekh Alii irraa jibba dhuunfaa tokkoon qabu Sheekh Alii Sheekh Alii jaaladhu ollomuu tokko jiralleedha. Garuu wanti kun Sheekh Alii irraa hin eeggamu kan islaamaa tokkotti. Viidiyoo lammaffaa keessatti sheekotiin waan nuti dubbachuu Sudaannee nurraa dubbatte jedhanii jiraa jee maqaa hunda dhee sheekotii san. Sheekotiin sun akkatti jetti isaanii beeka amma inni ol hin baafanne. Viidiyoo lammaffaa kun immoo viidiyoo duraarra kan lammaffaa kanaatu irra sirrii hin jirre jechuudha. Namni sheekaa tokko yoo gartee uummanni isa homatee akkaataa gartee homiin biraa dhuftu sun taane quraanaa fi hadiisaan karaa sirriitiin deebisuu qaba. Amma shajaratu musiibaa waa hedduu tokko kaase jechuu danda'a dhuunfaa waan fedhe jechuu danda'a. Garuu hawaa haraam godhu halaal godhus akka isheen keenya Sheekh Musaan rabbi hundaa dheeressu jeetti rabbi malee namaa miti sheekaasii miti abbaa fedheesii miti jechuudha. Ammas namni islaamaa waan takka ragaadhaan deeggaraa deema ragaadhaan. Ammas loojikaal riiziniin jechuudha walitti hidhameensa gartee ragaa dhiyeeffatu kana wal qabsiisee ilaalaa deema. Na dura ulamaa'in maal jette? Sheekh Alii dura ulamaa'in gurguddoo jira maal jedhan? Inni hoo ragaa wanni inni qabate maali? Waan jiru akkasiin ilaalaa deemuu qaba jechuudha. Akka nama gubbaatti gabbuufnee yoo arrabsaa oollee wanni kun daranuu faayidaa hin qabaatu jechuudha uummataafis uummata gidduuttis waan adda addaa uume jechuudha. Wanni biraa taniin kaasuu barbaadu amma dura qorannoo godhamtee jira ilmi namaa kun maal fedhaa sammuu laaluu qaba ishee kutiis taatee abbaan fedha daawaa godhu akkaataa uummanni itti namarraa fudhatuun godhu qaba daawaa namni godhu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dura jimaa agartee umrii daangeessuu akka namni tokko dubbatutti namoota fayyadamu immoo akkaataa itti fayyadamanii fi maal dubbachuun waan jiru akkamitti akka goona jee sandaran ammoo akkaataa itti fayyadama jimaa kanarratti daangaa keenya jima nama dhorkinaa magaalaa keessa ariinee hojjan itti fayyadamni jimaa dabala. Namni jimaa fayyadamu si dabala. Kana qorannoo dhaatu adda baasee jira jechuudha. Jimaa ilmi namaa uumamumaan akkuma Sheekh Aliin jirti nafseen namaa nafsa lamaaratu bisu lamaara rabbiin subhaanahu wa ta'ala lubbuun gartee nama hedduu karaa biraatti nama oofti hamtu nama jajji. Lubbuu san jala namni deemee immoo hoggaa namni nama dhorku karaa biraa kutuu danda'a jechuudha. Ammoo tooftaa kamiini saayintifikaalii jechuudha. Akka dhaloonni kun jimaa fayyadamuu hin baay'ifne oomisha biraatis gartee fayyadamuu hin baay'ifne xiqqeessanii akkatti gartee gabaarra oolfatanii guddina biyyaatiif galtee godhan waan jiru irratti qabatamaan sirriitti ilaaluu barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee oomisha jimaatti hojii ol qabatee oomishni jimaadhaa waggoota 5 dabran kanatti baay'inni isaa akkamii galiin biyyattii irraa argamte akkamii yoo ilaalle waggaa 5 dabran kanatti galiin argamte maddi gartee koomishiniin gumruukaa Itoophiyaadhaa odeeffannoon isaa argame agarsiisutti doolaara biliyoona tokkoo fi miliyoona 537 fi 584 fi 873 fi qabxii 47 doolaara Ameerikaa jechuudha. Doolaara Ameerikaa guddaa kanaatu sharafa alaa biyya teenyaaf galee jechuudha. Jimaa biyya alaatti erganii jechuudha. Wanni kun galii biyyaaf dinagdee kan barbaachisu kun sharafa biyyaa argamsiisuu irratti sadarkaa duraarra kan jiru kun akkamitti itti horiinee akka namni buqqaafne jennee yaane jechuudha. Namni guddaan tokko namni gartee biyya tana uummata kana rabbi haa guddisu jedhu du'aa godhu tokko tooftaatti gartee uummanni kun guddachaa wanni uummata kana miidhummoo xiqqaachaa deemtu yaadu qaba malee akkamitti gubbaadhaa kana gabbuusa kajuu bakkaan dheeyneen Sheekh Alii jechuudha. Akkuma reefu jee viidiyoo reefu keessatti yookaan nuutu Sheekh Alii bakka Sheekh Alii hin jirre haa jechuu barbaadu jira. Yookaan immoo Sheekh Aliitu bakka gartee inni hin jirre bakka inni hin jirreef kaa'e. Bakka gartee akkuma ammaan tanaan jiru kanatti wallaalaan kun hangana jiru kanatti
hanga kana bakka isa keenyisan bakka inni jiru san wallaalee akkuma nama ijoollee tokkotti akkuma agartee nama warra TikTok tokkotti Facebook irratti live seenee gaafii sanis taatu waan birees taatu deebisaa kan jechuudha. Yookaan ammoo nama gaafii itti dhiyeessaniitu gaafii misleading question jechuudha. Gaafii isa karaa meessuutti dhiyeesse jechuudha. Namni Islaamaa namni nama dura jiru namni hedduun jala deemu Facebook irratti nama kuma dhibbaa fi maaltu isa hordofa lafarratti imaama nama guddaadha isheen kun of eeggannaa godhuu qaba. Wanni xiqqoon takka nama afaanii baatu. Ulamaan siree jabduu hedduu dhageeffata. Darasaa hedduu dhageeffata. Wallaala hedduu dhageeffata. Beekaa hedduu dhageeffata. Ummata amantii hin qabne gujuu sun ummanni sun kana akkamitti as deebi'ee amantii qaban akkamitti jaan sheeyini. Akkamitti as deebisa amantiitti. Amantii Islaamaa dhuftee namatti yaamudha malee nama keessa yaasuu miti. Haguu takka takka beeytee amantii keessatti yeroo takka lallaalu bareedu waan ajaa'ibaati. Akka gartee namni kun maleekaa godhanii nama biraa hunda sheeyitaana godhu takka jira. Wanni akkasiin barbaachiftu jechuudha yoo sun jiraattillee sheekhaa isa jechuun xuyyaa miti karaan sun ammoo karaa sirriitii miti. Jimaan nuuf akkamitti fakkaate uummata Harargee biratti uummata Jimmaa biratti uummata Eeluu biratti uummata Gujii biratti uummata Baalee uummata Arsii biratti uummata Kenya hunda biratti jimaan kabajaa guddaa qaba. Akkaataan itti fayyadama jimaa ammoo sansakkaa mataa isaa eeggate naamusa mataa isaa eeggate qaba. Akkasuma fayyadaman abbootiin keenya hawwan keenya ni dura fayyadamaa turan akkasii fayyadaman. Garuu akkaataan magaalaa takka keessa jiru dogongorri akkaataan hin barbaachifne hawaasa adda addaa keessatti jiraachuu mala kun gooma gartee eeggamuus jechuudha. Nyaata akkaataan itti fayyadama nyaataatu bakkaa bakkatti adda adda jechuudha. Kanaaf jecha ammoo hawaasa guutuu waan kana oomishee jiruuf jireenya isaa waan kana godhate hawaasa keenyan ta'in godhee bakka jimaan jiru sanatti haa deemanii jedhu uummanni tokko. Mee eessa deeman uummanni inni jiru kun barbaadda haa deemanii bakka itti deeman sun eessa bakka amantii hin qabne uummata amantii hin qabne kan inni jiru sun uummata eessaatu uummata eessaa biratti deema. Uummannichi deemu sun Islaamaa miti nun quuqu nun laallattu dhimmisaa akkamiin uummanni sun bakka sanatti deemee kan barbaadu sun quuqamuu fudhamne uummata magaalaa keessa jiru quuqamne moo magaalaa keessatti fedhuma teenyaaf gartee bareedina magaalaatiif hawwatamummaa magaalaatiif kanaaf quuqamne moo dhugaan amantiif quuqamne dubbannaa waan jiru jechuudha. Kanaaf sheekaliin ifaan ifatti waan kana jechuudha. Ifaan ifatti irra deebi'eef ilaalee viidiyoo isaa lachuutu irra deebi'ee ilaalee sheekaliin if qabee jechuuf isaatiif yoo sheekaliin if jalaan hafne nuti jalaan hafne gabaabdumatti jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'u yoo abbicha sana if jalaan hafne kabanyee jalaan hafne. Kabajeetuma jala deemnee waan jiru sun jechuudha sirriitti himna malee jalaan hafne. Kanaafuu sheekaliin deebi'eef ilaalee waa hunda ilaalee akkaataan hawaasa keessa jiru maalii qorannoodhaan baasee uummata gartee magaalaa jiru san keessaa qulqullina irratti dhiibbaa jimaa mitisan akkamitti fiduu danda'e akkamitti itti himna waan jiru fidu qaba malee mootummaan keenya kanaa ta'uu fayyaa ta'uu ganaa ta'uu baala balaatti haa qaratu jechuun dogongoraa faallaa uummataati ammaas uummata jimaa fayyadamuu fi uummata jimaa oomishuullee xiqqeesse jechuudha isheenii ifaa ifatti xiqqeesse maaliif uummata amantii hin qabne jee dubbate kun ammoo waan gartee nama sheekaa eeggamu shema sheekaa dhiisi nama biraarraa waan eeggamne jechuudha nama aqiinsaa ol duraa. Kanaaf sheekni lamada deebi'ee viidiyoo sheekotiilleen waan sodaannu takka gabbaafte naan jaan jee lamada dubbatu kun dogongorri guddaan kana jechuudha lamadaa kana. Kanaaf sheekaliidhaan hedduus jaalannaa hedduus kabajnaa garuu immoo wanni rabbiin sammuu nu kenneef akka gartee waan abbaan fedhe jee waan abbaan fedhe akka fedhe jee fudhannuuf miti akka nutis hanga dandeettii teenyaatti laallee qalbii teenyaa madaallee xiinxalluuf jechuudha. Kanaaf xiinxalli keenya akkaataa nuti ilaalletti akkasitti ilaalcha kanaa miti. Irra deebii ilaalii dogongorri yoo jiraate sirreeffatta yoo dogongoraa miti jettees ammoo atiitti deemta nuti deemna jechuudha. Akkasitti walaala deemna. Inumaa wanni kun qaawwa hedduu tokko banaa deema jechuudha. Amma Yamanitti buqqaasanii fixanii jechuun ragaa inni dhiyeeffate hin garre Yamanitti jimaanni jiran mallee fayyadamuu jiran. Akkasitti dhaga'uu jira akkasitti arguu jira akkasitti beeyne buqqaasanii jiru Yaman maal dhaabbatanii buqqaasanii kan buqqaasanii hanga ammaa ni beekamee jirtu ifaa adda baasuu qabu. Hoggaa jimaa buqqaasanuu maal bakka buusu deema maal dhaabuu deema yookaan qamadii dhaabamoo akka mootummaa nama godhu jirutti avukaadoo dhaabamoo maal godhuu deema hin beeynuti waan sanyii sheekaliin nuuf fide hin beeynu. Mee sheekaliin sanyii nuuf fide san haa fiduu sanyii sana haa dhaabuu jechiin gaaballoo jira bakka dhaabanii nuti jimaa keenya hin buqqaafnu jimaa keenya duraanis sheekaliin nu hin dhaabne. Ajaja sheekaliitiin hin dhaabne ajaja mootummaatiinis hin dhaabne waan nu baasu beekee uummanni keenya yaadee dhaabbate. Sababa qaranni ol ka'een qaranni kun dachaa ta'een sababa daldala jimaa kana keessa rakkoo mudateen uummanni keenya hangam takka beelaa akka jiru hangam rakkachaa akka jiru barataan meeqa baroota akka dhiise
daa'imman meeqaan tam wallaansa qadaban daaraa fi nyaata dhugaatii qadaban maatiin meeqa kan magaalaatti ilmaan barsiisu ilmaan daddabanii kan galan magaalaa keessa jiraachuu dadhabanii warri jimaa dalagu darasaa jimma galte qiyaasaa miti maqaa dheetiin isaanii yoo barbaade sheekaliidhaaf darasaan awdaay keessa jiraattu ta'u manni awdaay qaariyaa baasee fi akkuma sheekalii sanitti duraan barachaa turte sababa magaalaan jimaa tun jeeqamtee daldalli dhabamee jecha godaantee tajimma galte darasaa qiyaasaatii miti warri dukkaana qabu magaalaa awdaay keessa dalagatu meeqaa jimma gale miidhaan kun akkamii sheekan mul'achuu dhabee sheeyini magaalaatu badee je'ee bifa saniin deebisaa hannee bifa saniin dubbatee lamadaas deebi'ee viidiyoo irratti sheek Jamaal faa je'ee sheek Ibsaa faa je'ee ibsaan kun sheek Ibsaa kam akka ta'es ganuma addaan baafna sheek Jamaalis sheek Jamaal kam akka ta'e gana adda baafna yoo gartee sheekotiin Harargee sheekotiin Itoophiyaa sheekotiin Oromoodhaa tajirtu tun hundinuu ilaalcha inni qabu kana qabaatte ummata Harargeetiifoo carraan jiru ummanni Harargee hoo furmaanni akka karaan furmaataa tooftaan inni gartee ittiin jiruuf jireenya isaa eewwalatu maaltu jira waan jiru waan deebinee ganaa fuulduratti waliin maramnu ta'a jechuudha. Wanni kun haa xiqqaattu malee haa guddattu wanti inni jedhu kun imaammata mootummaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Mootummaan haa buqqaasuu jee amma duraas buqqaafne jira jee ilaalcha kana lama dallee deebi'ee gajjabeesse wanni kun akkamiin ilaalamta waan jiru dhiifama wajjin sheekalii akkasii gaafanna. Viidiyoo kana namuutu sheekalii biraan gahaadha. Qaamala jiruun harkattiin himaan waan kana sheekalitti yoo bilbilaan taatettiin hima. Sheekotiin ijoo wajjinis itti himna. Yoo barbaachisaa taate sheekaliin gabbee ifaa ifatti jechuudha. Ragaa qabatee falmuu danda'a. Sheekotiinis isaan falmitu guutuu jira. Yoo sheekotii ta'uu baattee namni wallaalaanu agartee waan inni kaawwataniif deebisaa kennuuf guutee jira. Saniif sheekaliidhaaf afeerraa agartee yoo qabatama ragaadhaan gabbaasee qorannoodhaan daataadhaan gabbaasee gartee wanni inni uummata nama si jiraatu akka hagabbaasu yoo san ta'uu baattee immoo akkanumatti gaafatamte jecha nama gaafatan gammachiisuuf faadhaaf jecha deebisa akkasii kan nu taate dhaabbaddu jennaanii deebi'ee gartee uummata Harargee qofaa miti uummata Jimmaa qofaa miti inumaa magaalaan inni akkas jecha yoo magaalaa Jimmaa taate uummata magaalaa sanii kophatti dhiifama gaafachuu qaba uummata amantii hin qabne jeen dargaggoota magaalaa sanii kophatti dhiifama gaafachuu qaba darasaan Jimaa qabaatee kitaaba barreeffachaa bultu kitaaba barattu akkamitti uummata amantii hin qabne ta'uu dandeessi. Uummanni amantii hin qabne Jimaa fayyadamuu danda'a dhugaadha. Garuu immoo magaalaan inni jeessa yoo magaalaa Jimmaa taate yookaan magaalaa Awdaay taate yookaan magaalaa taate wanni kun guutuu guutuutti jechuudha. Gabbee uummata san dhiifama gaafachuu qaban inni akka ajaa'ibaatti yoo dhugaadhaan uummanni sun amantii hin qabaanne malee yoo uummanni sun dhugaan amantii hin qabaanne humaatii miti amantii hin qabanii jechuudha waan dhugaa jee. Yoo uummanni amantii qabaate immoo ummata saniif ilaalcha gaarii isheen qabaatuuf isheen as bee ummata san dhiifama gaafatee ifaan ifatti ejjennoo isaa lafa kaa'uu qaba jechuudha. Gaafii isa gaafatamte jecha deebisan akkasitti kan namas tun fudhataman qabdu jechuudha. Walumaa itti irraa maaltu eegamu namni hundinuu waan beekuun arrabaan sun taane waan arrabsuun barbaachisu kanaa jecha jechuudha. Sheekaa arrabsuun nama barbaachisu sheekaa miti namni biraa wallaalaan fedhe yoo jee'u arrabsuun barbaachisu maaliif yoo wallaala qabaate ni barsiisan. Yoo irraanfatin dagatee jiraate jechuun ni yaadachiisan. Yoo ammoo itti fakkaattee gartee yaada kiyya kanaaf fudhatama qaba jee dubbe taate yaada biraa kan fudhatama qabu ragaadhaa wajjin sababaan amansiisan. Malee arrabni daliila wallaalaati jedhan arrabni ragaa wallaalaati. Wallaalaan ragaa bitachuu waan dandeenyeef itti arrabsa. Dhuma jechuudha dhuma dubbite jechuudha wajji deemuu dandeessu wajji mormuu dandeessu. Saniif ragaadhaan wal amansiifnaa sheekotiin hedduu jira. Guyyoota as deemantis sheekotiin ifaa ifatte jechuudha. Qabxii takka takkatti waan inni dubbate irratti deebisaa kan ta'ee fi san booda akkasitti waan itti aanu deemna. Obboleeyyiin keenya waan dhageeffataniif hedduu galatoomaadha. Fuulduraas jechuudha waan akkanarratti waan Jimaa irratti waan silaa gartee uummata keenya irratti deemuu irratti dura dhaabbannaa ifaa ifatti dura dhaabbannaa ejjennoon teenya maal akka taate ni ibsina nama abbaa fedhee waan sodaannu ni dhageessifna sheekaas taatu abbaa fedhees taatu ragaadhaa wajjin itti dhiyeessinee amansiifnaa jechuudha. Waan galii doolaara miliyoona 240 takka moo kana galchee barana Jimaan mootummaan akka argate. Uummanni keenya qotee bulaan osoo gartee fayyadamuutti hin jirre jechuudha. Uummanni kun haa fayyadamu inni osoo iyyinuu qotee bulaan keenya fayyadamu osoo jennu gama kanaan dhufuun tun hedduu waan akka malee nutti taate
Kanaafuu fuuldura inshallah irraa dubbanna. Dhaamsa arraa kana immoo gabaabsee asumatti naaba reefu konneeshinaatu hedduun dararuu ture. Obboleeyyan keenya hedduu galatoomaadha. Viidiyoo kana waliif qoodaadha wal biraan ga'a. Sirri wal biraan ga'a bakka hunda haa ga'u. Viidiyoo biraallee qabannee bifa ajaa'ibaatiin gadi baanaa fi amma hongartee qaama barsiifata. Bifa ajaa'ibaatiin jechuudha rabbi jee qabannee gabbaana. Sheekhaa wajjinis ulamaa maal jettee waan jiruuttis ulamaa gurguddoon waan dubbattee jira amma dura isa dura. Hin dhageenye moo shayini dhiiroo akkamitti moo isaan saniif bakka inni qabu kabajaa inni qabu ilaalchi inni qabu akkami waan jiru hedduu tokko jechuun qalbiin jira na rifatte mee waan sanis deebineetu qulqulleeffannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu galatoomaa.